الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران كليسا يرى دبة إيمان دبلة، إسلاممان مال كيس أكترت هبة، ورقدا سيد خلق إجرات كيسا طفيل بن عمرو الدوسي صاحبتي تجد أمرا وليادة جيس. طفيل بن عمرو الدوسي أينيو صاحبتي تكون قوستي ورا دوسيتي أبا قداتوري دوسين كيستي نما نمني دبي سارا دقو نما كبجاك أبو توري akka warri seenaa jedhutti okkoteen isaa ibiddarraan buutu jedhan. yuxcimul jaaci beelawaa nyaachisa jedhan. yoo kuun dhufee nyaatu kaantu dhufee nyaata jedhan. ammallee waltaraa namni marti mana isaa dhufee nyaata. namni rakkate ulaa isaa yoo dhufe qullaan galu jedhan. namni sodaatan isa bira dhaqee amanamummaa argata. akkas ta'u wajjiin nama aadaa gosa sanillee beeku faxina namaati nama aqlii guddaa qabu jedhan. shaacirun nama dubbii walitti hidhee dubbatu ture, waan toluu fi waan badaa hunda adda laallata jedhan. hayyuu ganda dawsirraa haasofna. Xufeel bin Camri dawsiin zabana wallaalumaa osoo ergamiinsa nabi Muhammaditti yaadiin quban qabne hajjiidhaaf makka dhufe. gaafa inni makka dhufu wal'aansoo jidduu Qureeshaatii fi nabi Muhammaditu ture. wal'aansoon kuni wal'aansoo tawhidaatii fi shirkiiti. nabi Muhammad tawhida labsan. kaafirri Qureeshaa laatii fi cuzzaa dhaadhessaa turan. Xufeel bin Camri dawsiin osoo niyyaa takka hin qabne karooraa fi qophii takka hin qabne dhufee ummata wal'aansoo shirkii fi tawhidaa jidduu seene. Xufeel gaafa Xufeel makka dhufu kaafirran gurguddaan Qureeshii hin beeyti namni kun akka nama kabajaa ta'e, nama dubbiin isaa fudhatama qabdu, nama ganda keessatti fudhatama qabdu akka inni ta'e ni beekan. itti yaa'anii affeeranii nyaachisanii obaasanii manatti hin galanii itti haasayaa turan. maal jedhaniin? yaa Xufeel innaka qad qadimta bilaadana, kunooree biyya teenna dhufte. namichi nabiyyiidha ufiin jedhu kun jiruu nu harkaa balleesse, maatii hadda facaase, tokkummaa teenna diige. nama kanatti hin dhiyaatin jedhaniin. falaa tukallim irrajul walaa tasmacanna minhu shay'a, isaas hin dubbisin waa takka irraan dhageeffatin jedhanii itti qara'aa bulan halkan guutuu Xufeeliin. dubbiin isaa akka sihriiti. nama ufitti buta, nama ufitti harkisa. ittin dhiyaatin jedhanii itti himan Xufeel bin Camri dawsii kan. namni kun yufarriqu bayna alwaladi wa abiih wa bayna alakhi wa akhiih. abbaa fi ilma adda baasa, obboleeyyan adda baasa, haadha manaatii fi abbaa manaa adda baasa. ittin dhiyaatin, hin dubbisin, dubbii isaarraan dhageeffatin jedhanii Xufeelitti qara'aa turan. akaabirri Qureeshaa kana Xufeelii dhaaman gaafa inni makka dhufe. فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره. oduu isaa tanama dinqitu na odeessurraa hin deemne. inni ka akkanaati nama akkanaati jedhanii nabi Muhammadii kana na harkatti jibbisiisan jedhe. Xufeel bin Camri dawsii waan ufiin jedhe murtee tokko godhadhe jedhe. osoo an itti yaadin dubbiin isaa akka tasa gurra nan seenne jirbii gurratti cuqqaalladha jedhee gurra kiyya of cuqqaale jedhe. akkanumatti ganama lafte bariinan hin xawaafa jedhee gara beeytii dhufe jedhe. nabi Muhammad dhaabbatanii salaatan jedhe. salaanni isaa akka salaata kennaatii miti jedhe. na hawwatte ilaalcha natti tolee na ajaa'ibsiisee laalee sagalee wahii jirbirraan gurra na seente jedhe Xufeel. yeroo kana maal ufiin jedhe jedhe Xufeel. aniin kun nama faxiina, nama aqlii qabu, nama ganda keessatti fudhatama qabu. yoo wanni inni dubbatu gaariin ta'e ni dhiisa, yoo wanni inni dubbatu gaarii ta'e ni fudhadha.
maal godhaa gurra of cuqqaala jedhee jirbii gurra keessa of baasee darbe jedhe Xufeel. Yeroo Nabi Muhammad salaata isaa geeffatee gara mana isaa deemu duuka deemee mana isaa wajji dhaqe. Yaa Muhammad, inna qawmaka qad qaaluu lii anka kadhaa wa kadhaa, ummanni kee waan hedduu waa'ee keetii natti dubbatani, aga ani uf sodaadhee gurra kiyya jibriin cuqqaaladhu takka gahe mee waa sirraa dhagahuu barbaada jedheen. Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ani gaafa jalqaba oduu isaan dhagahu jedhee gurra cuqqaaladhe hin dhagahuu san rabbi na harkatti didee hin dhagahan naa murteesse jedhe Xufeel. Rasuulli suuraa ikhlaasiitii fi birabbil falaqii kana qara'anii dubbiin dubbii rabbichaati. Tawhiida dubbatti aayanni dubbiin jarri itti himtee fi ka Xufeel asitti arge adda adda itti ta'e. Xufeel achumatti shahadaa qabate. Duuba Xufeel waan jedhu eega islaamummaa fudhadhee Makka keessa tutture jedhe. Waan rabbi naa laafiseen baradhe, qur'aana qara'e, waa xiqqoo haffazee eega biyya kiyyatti deebi'uuf murteeffadhe. Yaa ergamaa rabbii, ani biyya kiyyatti gandi kiyya tole na jedha, ganda kiyya keessatti kabajaa qaba, namni dubbii tiyyan dhagaha, deemee islaamummaatti yaama, mee mallattoo wahii akka rabbi naa godhu rabbiin naa kadhadhu jedheen. Yeroo kana rasuulli maal jedhaniin? اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. يا ربي غاري وان إني نياتي كان ملتو إرتي سغرغرتو يا ربي ناغود إجداني كرتنيف دعائي تنفق غندك يتك أجيل جي أصوديمو تب تكرر البيه ويتاني تلو تكرر الكوري فولك يا إفنني وهين الرغرغ لجي فول أجمانا إفتي يدي طفيل أفصدات لجي yoo ani ganda kiyya deeme ummanni na argee isatu taabota ganeef addeenni fuula isaa akkana ta'e jedhanii na hamatanii kanaan na dubbatan yaa rabbi bakka biratti naa jijjiiri jedhee rabbiin kadhe jedhe Xufeel. Yoo ani rabbiin kadhu ifnanni fuularra na jiru kun ka'ee alangee tiyya caafitu ife jedhe Xufeel. Fuularra na ka'ee ifnanni wayita ani ganda ol seenu abbaan kiyya natti as deemaa dhufeedhe. Ilayka anni yaa abati narraa gori yaa abbaa kiyya jedheen. Walima yaa bunayya maaliif yaa ilma kiyya maal taate maaluma si mudate jedheen. Ani islaamummaa fudhadhee jira, amantiin addanu taate ani rabbi tokkocha ta'uu ragaa bahee dhufe narra achi siiqi jedheen abbaan. Yeroo kana abbaanis diinii diinuk amantiin tiyya amantii teeti jedhee Xufeelitti as maxxane. Qulqulleeffadhu deemii dhiqadhu qulqulleeffadhu as deebii jedheen. Abbaan deemee dhiqatee qulqulleeffatee wayita inni dhufu islaamummaa fidee shahadaa qabsiise. Eega Xufeel islaamummaa fudhatee namni gosa Dawsii keessaa shahadaa qabate abbaa isaati. Eegas jaartii isaatu dhufe akka dur seeteetti as deemte. Ilayka anni jedheen jaartilleen narraa gori jedheen. Ani amantiin addanuu baaste, ani islaamummaa fudhadhe, ani arrara rabbiin tokkocha ta'uu aqarrare jedhee jaartii ofirra ari'e. Maal taate yaa Xufeel? Amantiin tiyya amantii teeti jettee itti as maxxante jaartiin. Deemii dishararraa dhiqadhu qaama kee dhiqadhu natti as deebi jedheen. Disharaan laga wahiiti. Taabota jarri gabbartu naannawa sanirraa lagni wahii gaara jalaa burqa. Achi deemii dhiqadhu koottu jedheen. Yaa Xufeel, wayita an achi deemee dhiqatuu deemu way taabonni sun nutti mufataa jetteen jaartiin. Tabban laki wali disharaa jedheen. Atii fi disharaan linqilee seena yoo barbaaddan anatu wabii sii ta'a. Mukni omaan dubbanne duudan omaa sin godhu. Deemi dhiqadhuu koottu jedhee jaartii ajaje. Deemtee dhiqattee qulqulleeffattee dhuftee islaamummaa fudhattee. Eega jaartiin islaamummaa fudhattee thumma dacawtu Dawsan jedhe. Gosa Dawsii yaamicha godheef jedhe. Islaamummatti affeere jedhe. Namni marti narraa rincice jedhe. Nan dhageenne nan qeeballe. Abi Hureyratu dhufee islaamummaa fudhate jedhe. Abi Hureyra gaazexeessaa dubbii nabii san. Ummanni Dawsii irraa rincice Abi Hureyra malee. Islaamummaa fudhate Abi Hureyran harka Xufeel bin Amri Dawsitti. Namni Abi Hureyra shahadaa qabsiise Xufeeli.
طفيل بن عمرو الدوسي في أبي هريرة قافتك والقبتني قال إرقام ربي تتلقن إرقام ربي صلوات ربي وسلام عليه ما لركاك أبدا هل لقندك يساني كم جدني قافة أني قلبي قويدو في أمة قلبي قل في دوبة ديسي أمة شهادان الرهك إبالو ديدي إسلام ما نرى فرطو دي دنجده إرقام ربي تتيمي يرو كان رسول لي كأني والدابتني ودأتني صلاتني هركا والقبن ويت رسول لي هركا والقبن أبي هريرة ننجن كمي يا الله غندي كين ندومي غوستي تين ندومتي دوس دومتي يدي أبي هريرة والرسول لي تكرأتو سي غرو رسول لك سنغوني اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا يا ربي دوس قجلتي يا ربي دوس قجلتي يا ربي دوس قجلتي يا رسول ايغا دوايتنا غدني في اما ديمي يا ميچا غدي في يدين طفيل اچرا كا اسلام متي يا مي طفيل اغا اني وا ميچا سانغودي اسلام متي يا مي توحيد لبسه شركي بربديسه امه اسديبسو رسول الله هجرة بهني مكرة دولي بدري دفه دولي أهدي دفه دولي خندقي دفه أجا كان طفيل إسلام أمتي يا ما ترى أمت قاف دولا خيبري ماتينا ما صديتا ما جهن إسلام ماك أبسيسي نبي محمد يتين دفه صلوات ربي وسلام عليه حاجة باينا سانيرا نوتي ويتلولو mirga ganda kenna qofa dhiisi jedhaniin addatti ummanni dawsii kun ummata ajaa'ibaa ummata islaamummaaf dhaabbataa turan wayta duula deeman milikkata wahii qaban jarri duula jihaa mirgaa namni geggeessu ummata dawsii kana baay'ina isaaniirraa kana hunda namni sababaa ta'ee dalage Tufeel bin Amri dawsii kana jechu haga gaafasiiti rasuula qabaturraaf duuban deebine رسول ولين جراچ رفتو بندے بنے osoo inni rasuula qabatee jiru makka illee banamtee harka islaamatti deebite ergama rabbiiti waan jedheen ib'athnii ilaa dhil kaffeyn sanami amr ibn hamhama yaa ergama rabbi taabota dhil kaffeyni anatu caccabsee bakka isaa akka rabbi gabbaramu godha taabota san caccabsaanaa heeyyami jedhee rasuulan taabota kana namni amiiratti ta'ee ganda san keessatti nama gabbarsiisaa ture عمر بن حمحم نما جدم أبا غدا دوسيتي نما شركتي نما أفيراتوري عمر بن حمحمان تابوت ذي الكفين كانت عادسة تابوت سنغو دي قد نا أيام يدي رسولا أيام سيقود إديمي يلانين تابوت سنجاب سورة فويتا إنك أجيلو ديرا دوبارتين تك أقودان تابوت سمرسانين تويتو إرتي وليقلن قرو طفيل وانجدي يا ذا الكفين لست من عبادك يا تابوتك يا ذا الكفين أني سنقبر يدين ميلادنا أقدم من ميلادك دلوتك نتو دلوتك درسا نتو سر جرى يدين تابوتا إني حشوت النار في فؤادك إبدك أمك يتتي سدر يدين فودا إبدت تشيدي طفيل وصومني دابتي لالو قافة تابوني كن قبتي لفرع رومي gosa dawsii keessa achiin shirkiin dhumte jedhe Tufeel Allah Tufeel bin Amri dawsiin ergama rabbii qabaturraa of duuban deebine ergama rabbii qabatee sunnaa isaanii hordofee isaa wajji jiraachuurraa of duuban deebine aga ergama rabbii duutitti dhuftee duniyaa tanarraa deemutti nabi Muhammadii wajji jiraataa ture salawaatu rabbii wa salaamu alayhi